Bakka jiraadha qeenni ifama gaafadha. Jiraadha ifama gaafadha. Ifama san gaafadhu san immoo jechuudha. Ofiisaas ifama deebisee na gaafachuu qaba. Jira maal kan ta'u ifama gaafattare? Anis waan akkasii kana keessa lammata seennaan sinariyaadha manaan siyaariyaa. Manaan siyaariyaatis waan akkasii keessa jaarsummaan deema jettee olii gadi deemtee. Maalgoo gareettoo ammoo godinyaa jireenya namaa gidduu seenu hiriyaan keessu nama harkasii walitti bu'aarra maaluma godhanuu wajjin mari'adhu dhabee jettee sitti bilbilte maal goota? Maal nama meeqa biran fiigetoo deemaa ollaan maasitti iyyuu jechuudha. Hin beeka sobeetu akkas ta'a malee ollaan asitti na waamaniituma haadha eebbuu kottu soolashinii naa barbaade. Kottu akkasitti mallisi biraan eebbuu mala nuurimii malaan jiraanna naan jedhu. Isuma hinaafta hinaafa. Inni hinaafta. Hin beekamte etteeti hinaafta kaa. Gatii asii bitaa mirgaan na waamaniif hinaafta kaa. Hinaaftu. Dhugaa inni hinaafa. Olita karaarte malee maalan godhe? Maa hinaafta? Sirraan gashaatiinis. Sirraan gashaa? Namna galu. Natti dhaadataa harta bara. Lakki. Mana abbaa eebbu dhiise akkasin jedhamu bara. Wanti irraa galus hin jiru. Waan irraa gashiitu si Ifaman gaafadha dheera miti. ifaman gaafadhaa. Maalan Dhuguma yoo dogo isatti illee dogoggorate yoo argame rakkoon qabu. Rakkoon qabu haa gaafattumaan rakkoon qabu. Namni nama jaallatu. Amma mucaan jechuudha. Lammataanis waan akkasii akkana duwwaa miti. Isa dhiifama gaafadha. Waan akkasii keessa lammata seennaan abbaa manaaf haadha manaa walitti fidaa walitti naraarsaa. Walitti naraarse malee addaananii kee. Hin deemta. Walitti naraarse malee addaananii kee. Gidduun seenii san. Waaqayyo an jaalatu araara miti. Araara miti waaqayyo an jaalatu. Araara miti an jaalatu. Kanaaf walitti naraarse. Uffata fuudhii gali ishiin jette. Achumatti an dhiise. Dhufeeritti keessa sii gasha jennaan jireennaan ijoollee nama itti gashuun dhabe malee wajjumaan an naqee keessa gashuuf ture. Siif keessa sii gasha siin hin jenne. Ishii jedhe. Amma immoo viidiyoon gad dhiifte ani amma bilbilee toshii waan barbaachise fuulli ishiitti dhiitee jira uffaticha keessa gashaa jirti. Kunoo haati eebbaas dhuftee sin gargaara naan jettee sobdee walitti sin araarsa jettee isa kanallee garuu fayyeedhuma balleessa iddoo kana. Reegaa raaramtee boonni takkaan bakka dhiifamuma miti. Dhiifamuma bara. Maaltu si xaaxessee keessa si gashire? Maaltu gana bakka inni kaleessa darbe sun amma buna kana deemnee dhugna. Innun miti dubbiin matsaafa darbatees bishaanis itti naqee dhagaas itti darbatee wanti sun darbee kaasuun qabdu turte. Kana balleessaan kee. Odoo kana balleessuu baattee akkasin ta'uu ture. Mana abbaan eebbummoo ani walitti naraarse malee maalan balleesse? Maal sanaan siin jedheera maal irra nan deddeebisin. Bakka baay'ee dhiisi bakka amma Akkamitti araarsiidha? erga dogoggora ta'ee dhiisi bakkaatis. Karaa hundumaan ma dogoggoraa hojjetee baratalees. Homaa gochuu hin dandeenye. Erga dogoggora karaa lamaan dhufee bakka akkasii Anu tootaan ta'e bar jidduutti matsaafa gaafa ofitti darbatan gaafa bishaan margaan nama akkasiyyuu seenaa. Ani booda caalaan naarsi namoota uummata piraankii jedhu ani sammuun koo achitti naqatamee piraankii hojjetu naan jedhu. Namni bakka waloon hin danda'u jechuudha maal namni jidduu bakka piraankii ma jedhama. Atis dhuftee sammuu koo naqatte. bakka dhiisa ana ka'een gala. Akkamitti waraabdirree kanaaf namni piraankii kana inni jedheef. Namni irraa barachuu hin qabu. Irraa barachuu hin qabu namni. Namni kan irraa baratu maal godha sitti fakkaatu? Namni kan inni irraa baratu ofii isaanii lamaan isaanii haasa'anii hiikkatanii walii galu malee waan xiqqoottis waan cimaattis jaarsa filachuun sirrii miti. Jaarsa gidduu seenuun sirrii miti haadha manaaf abbaa manaa gidduu. Ishii immoo an barsiisuu barbaanne an gochuu barbaanne jechuudha. Hiriyaan tokko oggaa rakkatti ammamitti fiigdee na bira geessi. Akkamitti nama akkamiin qaba. Oduma balaan kun narra qaqqabee balaan sun itti natti jabeessa moo irraanaa salphisti moo natti jabeessi kan jedhus namni barata. Ammaani uffaticha fuudhii gali naan jette miti odoon uffaticha fuudhii galeera ta'e Baay'ee jabaata. jireenya kee siif gaa'ela kee hin barbaanne jechuudha. Akka ati diigamuu barbaadde hooyyee bakka fudhadhu deemu. Akka inni diigamuu barbaade jechuudha. Garuu amma sa'aatii afuriitti
taa'ee jira. Bakka isaan muka waan darbeef deebisanii amma mataa kosna qosina. Ani koo buna keenya dhunnee taphannee maal jechuu kan ture. Bishaan hin keeyoo bishaan kee kana fuudhutti dhugabaanii ture. Maatii wannoo jedhu. Abbaan eebbuu ofumaa sammuu nama tattabalu kwani koo taphanna jedhee si waame malee nu kwaasaa sofna siin jedhee malee sammuu keessi tatta jedhee kanaaf amma sammuu tattamuun isin jiru. Namoonni jechuudha irraa barachuu qabu namni irraa barata jennee yaadne abbaa eebbuu jechuudha. Namni akka irraa baratuuf malee nuyi dubbii xaxuu dubbii jeeruutu gadi ofoo doon ta'e namnumti kun akka irraa baratuuf kun jala murame jechuudha. Kanaaf amma du'aan ifa tollollee fayyoon dhuftee wanti nu naraarsitu ture. Naraarsitu kan kan jedhu barbaadu. Naraarsitu. Bakka amma waan ta'e amma Waldaalee saddeet naraarsitan kanaan booda jechuudha. Yoo humnaa ol ta'e illee jechuudha. Sireebee si ari'eeni. Erga baddee booda erga baddee achiiti naa barbaadaa kan jedhu erga maali isatti balleessite maal erga naa barbaadaa jennee finnee booda isa booda sababa baddeef jaarsi naafa dhufuu jettee malee waan jedhu laali oromummaadha seete tiksee dhiyootti dhiistee fagootti barbaacha deemteedhaan nuun ganaa ishee xixinnoo lallaaftuu shi qaqqabistee ergishiin kasaafartee baddee ganaa adiraashaa ishii saraacaanee feesbuukii irra barbaada maali gaa ergi baddee kan barbaadu Ani badeera jenna Oromoon silas jechuudha bara. Oromoon kanuma hojiinsa. noodhaan Hojiinsa kanuma Oromoo. ergi baddee na Jiraatti na gargaari jennaan sin gargaaru. Kunoo mana koo keessa iyyuu jira lakka. ergi baddee na barbaadanii naaf iddoo jedhi maali gaayidaan keenya gaa sasiin waan baay'ee gootan dafnee qaqqabu manumatti dhiisaa. Ani sana hin beeku. lamaan isaaniitu hiikkata. Wahee baay'ee Ay, hin gubanne as deebi'aa gaam gara miira keessanitti as deebi'aa. Maali miira maalii qabna miira Gara keenya? yaada keessanitti as deebi'aa. Yaada maalii qabna yaada keenya nu harka balleessitu. maal godhe si akka balleessine. Ati na waraaba jettaa isheen jaarsummaan taa'etti akkamitti Hundumaa gallee waraabee. akkamitti yaaddi keenya gara bakka mee adda addaatti faca'ee akkamitti hojii hojjenna. Atiyyuu jechuudha. Atiyyuu yeroo nu argiteetta hin taphanna jennaa sila gurri isaa humna gahe akkasitti gad jedheet bunumallee dhugaaf saalu lakk an fuute iyyuu ati laaptooppii keetiidhaan iyyuu siniika. Isa akkasii jedhee. Dhugaa. Mee akkas as deebi'aa bakka gara intini. Aannan koo guurratu bara buna nu qorraa dhufnee dhugaa. Bunni keessanis qorraadha, manni keessanis qorraadha. Yaa rabbii koo. Ka'een deema. Bakka. Taa'i Maaltu taafu ture? taa'i qoy. Manni keessanis qorraa, bunni keessanis qorraa. Jecha cimaadha bara. Maa dubbii nyaattaati? Amma fuulli koo akka miree ammasti kaameera biratti of ilaalu yookaan wayyaa'ee raamma argin simbira dhufu. Waan tokko maal jedhu. Amma wayyaa Lakka kaameraan sineetaa akkam jirtu daawwattoota keenya fayyaa keessanii nagaa keessanii aniyyuu kaameraa bituusaa iyyuu raanfadheera. Heer. Jirtu dhugaa kaameraa bituun bayyuu raanfadheera kaameraan jiraachuusaa iyyuu. Maal ija maalii qabda yeroo natti wayii jechuudha. Ija maalii si arga yeroo natti wachuu yeroo narraa sirbitu. Maal asirraa sirbu? Lafattuu na Yeroo kaatee natti sirbitu yeroo kaatee narraa sirbitu. Maaltu si arga? Maaltu si arga? Maal lafa argita jechuudha? Waan of eeguu daawwattoota keenya maalirraa barattan kanarraa nuyi jechuudha. Kaayyoon keenya namoonni akkamitti walii qaqqabu, namoonni akkamitti walii araaramuu qabu, akka sagalee waaqayyootti akkamitti walitti dhufuu qabu. Abbaan manaa fi haati manaa mataadha. Kanaaf iyyuu isaan jechuudha wal jaalatanii, wal kabajanii, walii ajajamanii, waluma faana jechuudha waliin galanii waliin jiraachuu akka qaban. Fayyoonis margaadhaaf ajajamtee akka jiraachuu qabdu. Anis amsaaluudhaaf akkana ajajamee jiraachuu qabu. Kanuma barsiisuudha malee namoonni jechuudha
Waan mashamma kanaatiin bara kana bara hiikichitti baay'ate kana jechuudha. Waan mammoodetu nama hiikaa, waan mammoodetu nama gargar baasaa kana barsiisuudhaaf malee suusii kaameraa qabaannee idoon ta'in jechuudha. Barriin banaa. Suusii kaameraa qabaannee idoon ta'in jechuudha. Namoonni daawwattoonni keenya mamirraa baratu, maalirraa baratu jenneeti malee. Kottumee balbala cufi. Ishi. Balbala cufi ko. Kun olaala manni keessanis qorraa, bunni keessanis qorraa jechuudha. Ijoollee na keessa wajjin. Kaayyoon keenya inni guddaan haadha manaa fi abbaa manaa yoo wallolanii qaamni sadaffaan akka hin barbaachisne. Abbaa eebbu kana irratti mee haasa'e misin lollikii kana dhamteera. Qaama sadaffaan akka hin barbaachisne. Maal sitti fakkaate kanan wacaa oolee fi haadha eebbu wajjini yoomiyyuu jechuudha namni haati manaa fi abbaa manaa wajjin jireenya jiraataa jiru waan ta'eef waan adda addaa yaada adda addaa wal bira darbuu danda'a. Yeroo kanatti taa'aniit walii isaanii wajjin haasa'anii walii galuu yaada isaanii dhiyeessaniit wajjin haasa'anii wajjin furuu malee qaama sadaffaa gidduu galchuun dubbiin akka babal'atu akka siriyyuu wal lolanii addaan deeman godha. Uumaa tokko lammaffaa immoo wajjin mana isaanii akka bahu taasisa malee walumaa galatti miidhaa malee bu'aan qabuun siin jedha qaama sadaffaa keessu. Kanaafuu namni hammamuu yoo wadhabee maal jedhee namatti himachuu hin qabu jechuudha. Manuma isaa keessatti taa'i malee naasofna malee kun akkas ta'uu qaba kun akkas ta'uu qabu malee dhimarechuu qaba. Malee nama hiriyaan qaba, firan qaba, haadhaan qaba, abbaan qaba, manni koo keessa akkas ta'e jedhee dubbachuu teessuma hin qabu. Dubbachuu hin qabu. Hiriyaatti dhiisiiti haadha isheettiyyuu yookiin abbaa isheettiyyuu dubbachuu hin qabdu. Isuma wajjin haasoftee isuma wajjin eeguu qabdi. Hiriyaan immoo siriyyuu jalaa baasuu dandeessi, dabarsitee jalaa odeessuu dandeessi. Hiriyaan silaayyuu yeroo wayii wal dhabuufaa danda'u beekamu. Maal osoo wal hin dhabini osoo akkam wal jaallataniyyuu meeqatu dabarsee odeessa. Inni iccitii nama meeqatu baase. Darba qaba waan ta'eef anamma hiriyaa karaa kan koo qaba kan bira. Kottuu naa gorsi. Haadha eebbaanis hiriyaa karaa kan ishee qaba. Fakkeenyaaf samana koo ishee sanatti himuu dandeessi. Ani immoo samana ishee sanatti himuu nan danda'a. Akkasidha jedhee. Kanumaan iccitiin yaa'e nama jalaa jechuudha. Kanaan walumaa galatti haadha manaa abbaa manaanuu waanuma kamuu yoo wallolee ofiidhuma isaa fixachuu. Maali iddoo kam jira hiikkachuu. Maali meeqatu waan baay'ee jira bara. Kottuu naa gorsi yookiin kottuuti kana naa gorsi jetteeti kanatti waamtee Abbaa manarraa gadi bahee maal jedhaa yookiin bakka ta'e gudiidhaan kan bara kanaa gudiidha. Iddoo akkasitti akkasinaan jettee yookiin walgahii irratti yookiin lallaba irratti dubbata. Akkasinaan jettee. Fakkeenyaatti fudhatu madirakii faarra dhaabbatanii haadha manaa abbaa manaa tokko araarsuun dhaqeen beeku jedhee warra haasa'u faatu jira. Kanaafuu hordoftootaa gaa kaayyoon keenya kanadha. Barsiisuudhaaf namni qaamni sadaffaa akka hin barbaachisne hammamuu yoo wal dhabanii tokkoffaan iccitii gadi ba'a lammaffaan immoo deemeeyyuu namumti isin hiriyaa kooti jettanii of gidduu galchitanii jireenya keessan jijjiiruu danda'a. Achumaan abbaa manaa faana kollaafsii ta'uu dandeessi ishee dubartii suni manni keessan itoo Gabunu jalaa kuffiste baay'ee maama goota. Bilbila ishee. Haasa'e kakuun ala silkii fudhachuuf asirra. Daawwattoota keenya kaachuudha akkasin hubattanii akkasin bartanii namoonni qaama sadaffaa gaafa keessa galuu gaafa wanni hojjetu gaafa babal'atu icciitiin namaas deemaa dhufa. Kana hundumti keenya waliin mari'annee waliin yaannee hojjennee yaa'u lolli garuu xiqqoo keessa jirti. Xiqqoo jirti garuu akka inni hin babal'anneef akka yaadni guddaan isin dhufneef jechuudha malee achitti eega jalqabame kanaan xumurraa
akkasitti xumuramuu qaba jenneeti abbaan eebbusii ati keessa galuun qabdu jedhee kaleessa galgala baay'ee wal lollee akkamitti keessa galtaa akkamitti kun ta'a naan jedhee baay'ee natti dheekkamee inni natti dheekkamuusaa sirriidhuma kunuunte jechuudha akkasumatti dheekkamuusaa iyyuu sirriidha dogoggora koo anis galgala irraa fudhadheera asumaanis jiraa keenya dhiifama akka dogoggora keenya jechuudha daawwattoonni keenyas asumaan akka namni baratuuf akka namni maal jiraa gaafattara kun waan ta'uwaname waan aktii godhame waan ta'eef barreeffama waan aktii godhame waan ta'eef waan jiraa irratti dogoggora hojjette sin qabdu waan jiraan na arrabsee sin qabu kuni waan ta'uu qabu hojjetame haadha manaa abbaa manaa yoomillee yoo wallolan namni kan biraa inkwaan adda adaanechi kana miti harmeen kiyya'u hin barbaachisu. Jiddu seenuu seente nu araarsi akkasuma godhee achinna baasee hin barbaachisu jechuudha. Tokkoffaa icciitii kee maatiin tikeellee si tuffataa inni kun akkas jechaanii faana jiraata akkatti tuffataa ishee faana jiraata kabajuu mallee isheedhaa hin qabu siin jedhu maatiin kee. Garuu ati yoo ofuma keessatti liqimsitee mana kee waan ta'eef hundumaa dhoskattee jiraattee inni alaas si kabaja inni manaas si kabaja. Ifin isaan takkaamayyuu wal lolanii hin beekanii jedhama baati. Kanadha wanti dabartu qabdaadha. Dhanuma bakka fixatteetta waan ta'eef hundi keessan galatoomaa galata guddaa argadhaa isiniin jenna. Horaa bula. Deebana amma gaafa waan biraa argannu. Amma warreen biraati namatti dhufnutti. Ana baay'ee buufii ani garuu finne ganaadha. Keessan immoo ilaalle gaatte